لا أباتي فكري لا لزيقة فكر زونيا ويني قودي مني شالينيا فكري زونيا فكري كنا إساني كم تبي يارا بعدي مغرو قوي كراس بلاي نفاس وانتي جد أمتوكو جرايشون wanta ta'e yoo baay'ee ta'e hiraasuu guddaa waan jedhamu karaas balaa nifaas kan jedhamu fajira akkana fiqirii kana dhiisanii akkamti biyya arabaa taa'ama dhaqama wanti amma isheen kana gaa akkana wajjin jettee fiqiree ishee kana biraa yeroo biyya arabaa deemtu isheen yaabbarii kan sammuu ishee keessatti mul'atu kanadha jechuudha waan nama sodaachisu tokko abjuudha yoo argite guyyaa suma yaadatta guyyaas natti dhufa seeta isheen immoo amma biyya arabaana yeroo gadi jettu kanatti itti mul'ata fiqirii isa hojjetan kana yeroo jettu yeroo madaamii waamtu yeroo hojii hojjettu kanumatu hirriba keessa kanatti itti dhufa bakka isa malee jireenyi hin jirutti fakkaata isa malee namni hin jirutti fakkaata kun keetti qarratsame nyaattu ittiin goru ugdu ittiin goru bakka waa'ee masaa yaaddi yoo xinnoo kosh jedhe na jalaa deematti birrii ji'aan ergi yoo jedhe ameenidha ergaadha akkas ta'e ameen lafan bita ameen ishee miti inda ishiif ameeniin garaagara dhabar ishiin isheetti shawwaduu dandeessa ameenii jennaan garuu ameenidha bakka ammas irra hin jira ameen maaltu keessa jira ree fiqirii ishii kana ishee gaafa kana achi guyyaa tokko bilbilisaa cufame hin boossi bakka wantiin itti galee gaddi itti galee mardoon itti galee otoo ishiin hin beekin imimmaan irra yaa'a tizinna isheedhu hin beektu isheen imimmaan ishee irra yaa'a bakka kee haa ganaffala halkan bilbilisaa cufamee bullaan akkanatti tiraasiin dhiqamaa bule imimmaan ani riisarchii baay'ee hojjedheera nan beeka waan ta'e na shamarran keenya yeroo baay'ee waan akkasii keessatti of hidhanii yeroo deeman dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaanii hin milkaa'an waan akka kanaa keessatti of hidhanii yeroo deeman hin milkaa'an innasiniin jedhu namicha sanallee deebisanii argatanii parsantiin 90 yoo hin jedhe soba miti 10 gaa darbitee bakka kun waanuma wayiiti akka hooda wayiitti warri deebi'anii argatan jiru. Saanuu warra kamtu deebi'aa argata seetan warra humaatti hin ergine. Warra humaa tokko ittiin erginetu deebi'ee nama sana iddoo isaatti argata. Warri itti kashakashemmaa warri itti maal godhemmaa dillaahii namaa kennan birrii isaanis namaa kennan ijaarsa isaanis namaa kennan qabeenya isaanii saamaman. Inna parsantiin 90 ol akkanatti deemeetu bakka akkuma dubbii jireenyaatti dubbii namichaa dhagahanii ameen jedhanii waggaa 3-4 minaamin jedhanii safaantiin jedhaniitu boodanna dammaqanii ameeniin sun edaa abaarsadha eebba miti yeroo dammaqan namichi hin jiru iddoo sana hin jiru iddoo biraa deemeera irraa shaqqalee hin jiru yoo biyya dhufanillee hin jiru mucaafa asheera jaartii qaba. Mannis hin bitamne yookaan laftis hin bitamne humtuu hin jiru yookaan biteera maqaa haadha isaatiin yookaan biteera maqaa abbaa isaatiin yookaan biteera abbaa ta'eeni bakka akkatti ijoollee baay'een shawwadamu jechuudha. Maaliif beektu wanti amma kana taatsinoo isaanii irratti godhe taatsinoo jechuun dhiibbaa wanti isaan irratti godhu immoo jaalallee isaanii jechuudha keessattuu gaafa biyya arabaa sana guyyaa sana bararan. Laayifii isaan galgalattii sana wajjin dabarsan yookaas immoo jaalala isaan guyyattii sana wajjin dabarsanii dhiibbaa ajaa'ibaa isaanii irratti geessisaa jiru. Isa duraarra kan sammuu isaanii keessatti akkanatti qarratsamee hafu bakka akkatti sammuu isaanii keessatti hafee nama sana waanuma xiqqoodhaan waan dhaban fakkaatanii yoo waa inni jedhe sana godhuu raawwatan nama sana akka dhabanitti yaadaniitu jireenyi isaanii yeroo baay'ee qilee kan seeni baay'eedhaan sinii jedha. Innaa shamarran yeroo ammaa deeman kunillee akkamitti hidhamanii deemu bara ammaa waan hunduu barumsaa miidiyaadha maalidha baay'ee inni dhiiraa kuni har'a akkas ishkololee haasa'u kuni ji'a tokko booda hin jiru bareen
ji'a tokko boodamu inni kan biraa afaana ashashee gadaamessa jedhan sana jalqabaa hin irraanfatan. Akka ishii miti. Isheen akkanumatti of keessa keessee teessi. Yaadannoo bara inni garuu irraanfate siqaa deema abbaateetti siqaa deemee laayifiidha waan ta'eef isa duraa keessaa bahaa deema. Isheen ammaa bakka qabatti. Isheen sun waan hundumaa ergiti isaan immoo shir jedhu lama ta'anii jechuudha. Nama baay'ee akkanatti jiraata. Isheen achiin ergiti isaan asii lama ta'anii fataa jedhu zanaa jedhu birrichaan jechuudha. Isheen achi daaraaf daakuu taate isaan asii qibaatii dibatanii wazii ta'u. Isheen achi kalee ukkuba maal ukku isaan asii fayyaa gilgila hin bashannan. Kanaafiyyuu yaa hiriyaa maaliif qabatte tuun taane laayifis mirgadha. Laayifis maa dabarsitee miti garuu yeroo deemtu dhaabuu qabdiin jedha nama. Anamma akka nama waan sana sirriitti ilaalee keessa darbee riisarchiis hojjeteetti waan akkanaa yeroo laga darbitu dhaabuu qabdi baqa. Yeroo laga ceetu kallasne kan isheen deebitee waan akkanaa safaan laayifii akkanaatti fuuftee jiraachuudhaa dandeessu gaafa deebitee dhuftudha. Yoo iddoo sanatti argatte yoo bakka keessattis argatte deebitee laayifii akka kanaa isa waliin jiraatti. Kana ala garuu erguma biraa laga ceete dhaabuu qabdi. Waa'ee isaa yaadu waan dubbatu ameen jechuun ishiin iyyuu hin ta'u itti yaadaadha. Itti yaaddee kaatee lakkin akkasii akkas taa'ettee deebisti waan isheedhaa ta'usaa ta'u toontaan. Innaa yeroo baay'ee wanti maallaqa wal qabatu kan akkas miti namuma baqa. Namuma akkas waluma faana jijjiraatu garuma walitti dhiyaatee jiraatu iyyuu maallaqni gidduu isaanii deddeema taanaan jarri kun yeroo tokko adda bahu. Sababii maallaqatti sanatti wal dhabuudha. Baay'ee wal dhabuuna wanti maallaqni gidduu jijjiirtu nama addaan baasti. Garuu namatu nama caalaa. Namni tokko immoo gaafa si sobu yookaas sirratti baqa mudii fa'aa qabatu yookaas immoo si gowwomsu si aarsa waan ta'eef nama sana hin barbaaddu. Jireenya kee keessaa baasta. Namni immoo namaaf bareedaa ture. Namaaf namumatu gaariidha. Innaa akkatti shamarran keenya baay'een kassaranii kisaaraniitu hafanis ni jedha. Isin warri baay'een nawaarii taatan illee hin beektu. Warri ganaa fireeshii deeman garuu waan akka kanarraa of dhaabuu qabu. Warreen haala kana keessa jiran illee dafanitti dammaquu qabu. Waggaa tokko yoo akkanatti waan sana keessa jiru ta'e keessa bir jedhanii dammaqanii ani fagaadheen jira edaala akka ergan fagaadhee jireenya koo jabeeffachuu waa'ee isaa yaaduun qabu. Inni namadha. Innis of danda'uu qaba. Innis hojjechuu qaba. Ani hojjechuudhaaf hin biyyaa beekne innis hojjetee jijjiirame na eeguu qaba jettee maal hojjechaa jirta? Hojiin kee maalitti of jijjiirteetta? Maalirra geesseetta? Hordofuudha malee asuma teessee waan arge isaa goggoota taanaan hirkattummaa taachuu asirratti maxxantoota paarasaayit warri jedhaman jiru namarratti maxxananii kan jiraatan ilbiisatee dhukkubatee hin beeku. Namatti maxxananii jiraatu yoo namarraa adda ba'anii jiraachuu warra hin dandeenye paarasaayitii ta'a. Namoonni baay'een isinirratti gadi hirkataniitu jiraatu. Isinirraa yoo fagaadhaa hojjedhaa itti si lolu bilookisi godhu. Yoo ofitti maxxansite akkanatti ofirra keessa immoo hin taa'u. Akkana ta'uu hin qabu. Jabaatanii garaas kutattanii akka inni hojjetu akka inni hojjechaa sin eegu akka inni jijjiiramaa sin eegu gochuu qabdu. Mukti tokko hin aaramu hin boba'aa jedha mammaaksadha. Mukti tokko hin aarus hin boba'us qobaasaa jechuudha. Jim jedhe jechumaan bada. Kanaaf isin amma nama tokko taatanii nam baqa maatiillee ni gargaartu. Baqa hiriyaa akkas jaalallee isheen jedhan kun isheenaa yookaas abbaa manaa yoo taatu isheen kun immoo paarasaayitiidha. Yeroo biyya arabaa deeman namarratti maxxantee jiraatti. Baqaatee achi waagootaaf taanaan asii hin socho'ullee hin hojjetullee akkanumatti ta'a jechuudha. Dayyubsa umaa waan dura socho'ee of dandeeman makireeffatee maal jedhu isheeyyuun isa. Baqa zinnitti jedhee maa hojjetaree hin dafquun barbaadu xuraa'uun barbaadu buna calalaa oola karaarra deemee jechuudha. Waan akkasii boriif jireenya keessa hin ta'u baay'isoo guddina keef hin ta'u. Namichi garuu ati gaafati deemte inni siin eegne harka kee siin eegne
hojii isaatti fufu waan hojjetu waan barbaade haa ta'u bakka hojii guddaa haa ta'u hojii xinnaa ta'u waan isaa hire hojii isaa sana itti fufee hojjeta taanaan hin dafqata taanaan namni sun boris hin dafqa hin hojjeta. Garuu namoonni paarasaayitii taatu maxxannee isin irratti taatee kanarra kadhee sana ergi kana ergeettee mataa si nyaattu iftaan gaafati galtus mataa si nyaattee dhabama si gooti. Kanaafuu maal goota ree otoon ofiin ofirraa dhabama goota. Bakka qoricha fudhattee paarasaayitiidhaaf dhukkuba qoricha fudhatanii ofirraa aggalaggalu ofirraa balleessu. Warra akkasiis otoon ofiin biyya sanaa otoon ofiin ofirraa fageessita. Innaa galuun ilaalee maaliisa ilaala humaa waan laaltuun qabdu. Huma inni guyyaama tokko waanuma ta'e keessa si gasheetu jireenya kee dhabamuu godha. Bakka halkanuma tokko si faana buleennaan waan ta'e sitti dhuu danda'a ulfaa'uu dandeessa habibti. Guyyaama tokko si faana buleennaan erga ulfataa ta'e immoo otoo hin jaalatiin miila isaa jala deemta. Kalas. Kanaafuu achi osoo jirtuuti paarasaayitoota akkasii ofirra dhabamuu gochuu hin hojjenne taanaan hin taa'a taanaan homaa tokko jijjiiraman qabu taanaan maal goota ishi bor maal gootatti dhufte situ jijjiira kan inni ofii yaade mataa isaatii yaade jireenya isaatii yaade homaa hin hojjenne jijjiirama hin jijjiiramne atuu dhuftee maal gootatti irratti maal gootetu isa jijjiirta. So namoota akkasitti yeroo keessanii fixina siniin jedha gaanii xiinxaltuun.